jirtu Rabbitti haa tolu nagaa kiyyaadha. Viidiyoon keenya har'aa baay'ee barbaachisaa fi akkasumas namoota baay'ee ni fayyada kan jedhu gaaffii namoota baay'ee ni deebisa kan jedhuun abdii qaba. Maaliif namoonni baay'ee na gaafachaa jirtu keessaanii. Kanaaf ani wantoota fayyadamu irraa wantoota tokko tokko viidiyoo sheerii isinii gochaan jira. Akkasumas illee namoonni baay'een istiraateejii natti fayyadamtu akkamidha? Yeroo istiraateejii tokko fayyadamnu nu rakkisaa jira. Yeroo guyyaa 2 guyyaa 3 ni hojjeta. Sana booda immoo dogoggora ta'a maalidha? Kan immoo akkamittiin sirreeffachuu dandeenya? Itti fufee immoo atillee maal fayyadamtaa? Isa jedhu na gaafachaa warreen turtanii kuni viidiyoon kuni deebii sirrii isinii kennedha yaada. Maaliif anillee istiraateejii ani fayyadamu keessaa muraasa viidiyoo isiniifan hojjedha jechuudha. Kanaan dura maaliif jalqabarraa kaasee viidiyoo akkasii kan isin hin hojjennee fi namoonni viijinarii ta'anii namoonni haaraa ta'anii maalummaa foreksii warroonni hin beekne ni jiru waan ta'eef gaaffii isaan keessaa naa barreessaa jiran irratti hundaa'anidha viidiyoo kanaan dura kan ture kan isin hojjechaa ture. Ammallee viidiyoon akkasii itti fufaa walakkaa walakkaadhaan immoo gidduu gidduudhaan immoo kun immoo istiraateejii namoonni baay'een xiqqoo ishee istiraagilii gochaa jiru luuzii gochaa jiru waan ta'eef osoo istiraatejii kana fayyadamanii xiqqoo ishee sarvaayiv gochuu danda'u isa jedhu waan yaadee kan viidiyoo kana isin hojjedhe. Kanaaf na duukaa bu'uun dagatinaa jechuudha. Seeraanii maal akka raawwadhu eessarraa akka inni galuu fi akkamitti akka raawwadhu illee yoo ilaaltan isin fayyada yaada. Kanaaf jalqabarratti maal hubachuu qabdu isinii maarkeetichi akkuma isinitti hime maarkeetichi muuvimentii sadii qaba jedheera. Muuvimentichi sadichi haala kamiitiin inni jalqabaa akkumuleeshinii yoo ta'e inni lammaffaa immoo maanipuleeshinii ta'a inni sadaffaa immoo distribuushinii ta'a jechuudha. Nuti yeroo hundumaa kan nuti hojjennu maalidha akkumuleeshinii otoo hin taane maanipuleeshinii irratti dipeend taaneetu distribuushiniidha jechuudha. Yookaan immoo yeroo isaan distribuutii godhanii baankonni gurguddoo inistituushinii gurguddoo akkasumas illee investoroonni gurguddoo yeroo isaanitti bitan nutis binnee yeroo isaanitti gurguran gurguruudha jechuudha. Yeroo sana immoo haala kamiitiin gargar baafannaa isa jedhu yeroo ilaallu PO3 kan jedhamu isaan kana haala kamiitiin gargar baafannaa jedhanii isa jedhamu yeroo gargar baafannu viidiyoo mataa isaa danda'e isin agarsiisa. Garuu har'aa fi xiqqoo ishii Eeziyaan seeshinii yookaan immoo warroota Landan seeshinii qofa tireedii gootan akkasumas illee darbee darbee immoo Niiwuork seeshinii warroota tireedii gootaniif kun furmaata ni ta'a jedhee yaada. Kanaaf jalqabarratti maal raawwannaa tireendii isaa gargar baafachuu qabna. Tireendiin gara kamidhaa deemaa jiru? Hammamidhaa baay'ee zooniidha moo seel zooniidha? Gara kam deemaa jira? Isa jedhu dirqama gargar baafachuu qabna jechuudha. Itti fufnee amma fakkeenyaaf maarkeetiin kun asoolee kana yeroo ilaallu kun baay'ee zooniidha yookaan tireendichi baay'ee tireendidha jechuudha. Amma fakkeenyaaf gara bukkee kanatti immoo yeroo deemu immoo walakkatti immoo konsolideetii yookaan akumuleeshinii isa jedhamudha jechuudha. Muuvimentii asii gadeessa soolis kan hin agarsiisne jechuudha. Akkasumas illee immoo deebi'ee immoo reezistaansii yookaan sappoortii torbee darbe kaleessa gadda kan darban cabsee yeroo ba'u immoo seel zooniitti ilaallaa jechuudha. Kanaaf asirratti maal hubachuu qabdu jechuudha. Jalqabarratti haay taayim fireemiin fayyadamanii haay taayim fireemiin fayyadama. Fakkeenyaaf kan torbee darbe keessa ijoolleen muraasni na gaafachaa turan iskiriinshoot illee naaf ergaa turanii iddoo kanatti galeeni wantoota kanatu na mudate haala kamiitiin sirreessuu danda'a isa jedhu yeroo isaan na gaafatanii amma fakkeenyaaf kun peerichi Great Britain Pound fi USD dha. Kun Great Britain Pound fi USD dha jechuudha. Itti fufnee maal ilaallaa? Haay taayim fireem keenya haay fi loo isaa gargar baafachuun dirqamadha jechuudha. Maaliif tireendichi liikwiditii swaappii gochuu qaba. Amma nuti argannutti liikwiditii swaappii erga godhee booda yookaan immoo riteestii erga godhee booda sappoortii yookaan reezistaansii riteestii erga godhee boodadha. Wanta sana kan nuti raawwannu waan ta'eef jalqabaa amma fakkeenyaaf kan kana keessaa kan guyyaa tokko yeroo isin agarsiisu asumatti fakkeenyaaf kan guyyaa kanaa isin agarsiisa. Naannaa kana kan jirtu jechuudha. Naannaa kana kan jirtu tokko isin agarsiisa walakkaa kanaa tokko isaa yookaan kanaa isin agarsiise jalqaba maaltu raawwata haay fi loo isaa haay fi loorii isaa gargar baafachuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Kanaaf jala muraniiti akkasitti kaawwannaa jechuudha. Kana booda maaltu raawwata wantoota kana immoo appilaayi gochuudhaaf kan isin gargaaru maalidha? FX Replay kan jedhamu jira appilikeeshiniin riteestii yookaan immoo baak teestii itti gochuudhaaf fayyadamtanii jechuudha. Isa immoo viidiyoo mataa isaa danda'e illee isin hojjedhe poost isin godheera.
guyyoota darban keessa isa ilaaluu hin dagatinaa baay'ee isin fayyada. Ana hanga har'aatti waggaa 2 ol kan inni itti fayyadamedha. Iddoo dogoggoran irratti uumame irratti achitti deebiseenii duubatti deebisee baakaappii godheenii istiraateejii appilaayi irratti godheen sababni illee stop loss koo tuqeef maal akka ta'e achirrattan hubadhaa jechuudha. Maaliif tireediingii kun kaffaltii isin gaafata waan akkasii raawwachuudhaaf. Exnessiin immoo waan hin qabneef achirratti illee yeroo appilaayi gootanii kan guyyaa barbaadan duubatti deebistanii akka viidiyootti ilaaluu dandeessu. Akka haaraatti immoo waan sanallee deebitanii illee tireedii gootaniitu tireedii keessan illee moodifaayii godhattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti namoonni CMC yookaan Smart Money konseptii fayyadaman ni jirtu. Price action namoonni fayyadamtan ni jirtu. ICT illee namoonni fayyadamtan ni jirtu. Akkasuma istiraateejii garaagaraa namoonni fayyadamtan sappoortiif rezistaansi illee tireedii kan gootan ni jirtu. Kanaaf warroota kana maaltu raawwataa hundumtuu ni hojjetu garuu iddootti isaan hin hojjenne illee ni jiru jechuudha. Garuu immoo wantoota sana iddoo isaan hin hojjenne immoo maal goona miti gara mataa keenyatti fidanneetu rakkoon achirratti uumamaa jiru haala kamiitiin piruuvii goona yookaan sirreeffannaa isa jedhu yeroo ilaallu FX riipileeyin keenya nu barbaachisa jechuudha appilikeeshinichi. Achirratti seeraan hedduu kaa'uuna jechuudha. Maaliif intarii keenya illee hin astakaakalannaa akkasuma iddoo itti seenne iddoo itti binnuuf iddoo itti gurgurullee hin sirreeffannaa jechuudha. Kanaaf FX riipilee isa jedhu sana viidiyoo sana ilaaluu hin dagatinaa. Baay'ee isin gargaara. Viidiyichi illee karaa seeraa isin hojjetamedha waan ta'eef poostii isin godhaa jechuudha. Erga kana raawwannee booda asirratti haay filoo keenya erga kana jala muranii kaawwannee booda gara loo taayimitti gadi buuna jechuudha. Fakkeenyaaf gara sa'aatii afuriitti yeroo gadi buunu nuti amma kan jala murree kaawwanne kan guyyaa meeqaati jechuudha har'a ishee kan guyyaa bittataa yookaan kan guyyaa maaksanyooti jechuudha inni kun kan ta'e kan guyyaa sanyii irra teenyeetu kan maaksanyoo pireediktii godhachaa jirra jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin erga gargar baafannee booda wanti suni maal raawwachaa jira akkamittiin muuvmentii sana agarsiisaa jira isa jedhuu fi baay'ee zooniidha moo seel zooniidha daareekshiniin isaa akkamittiin muuvmenticha gargar baafannaa isa jedhu immoo asirra yeroo ilaallu nuti gaappii nuti uumne hin jiru jechuudha. Kanaaf gaappicha yoo uumne irra ta'e illee akkasitti sirreeffanneetu gara daqiiqaa 30tti gadi buunaa jechuudha. Sa'aatii afurratti maal ilaallaa isa jedhamu siin agarsiisa duubatti deebiin jechuudha. Erga kana ilaalanii booda asirratti maal raawwachuu qabdu tireedii godhuu ilaalle. Tosiin kun agarsiisne waan kana yoo tireedii godhadhee fudhadheera jechuudha. Asirratti maaltu isin barbaachisaa wantoota inni lama isin barbaachisu. Isaan keessaa inni tokko indikeetarii yookaan immoo indikeetaricha illee fayyadamtan taanaan dirqama Eeziyaan seeshinii isa jedhamu sana gargar baafachuu qabdu jechuudha. Kun immoo fakkeenyaaf namoota guyyaa yookaan immoo London seeshinii fi Niiwuork seeshinii tireedii gootaniif baay'ee isin barbaachisa. Baay'ee isin barbaachisaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf Eeziyaan seeshiniin beektan taanaanii tireediinaan kanaan durallee fudhadhee yoo ilaaltanii baay'ee piroofitabili isin godhaa jechuudha. Bakka most of them parsantii 90 wiirreetii qaba jechuudha istiraateejichi. Kanaaf jalqaba irratti Eeziyaan seeshiniin gargar baafatanii ni beektu taanaanii weel gud garuu hin beektan taanaanii maal gootuu dhuftaniitu tireediingii viyuu keessan seentaniitu asirratti Eeziyaan seeshin haayiloo jettanii sarchi gootu jechuudha. Eeziyaan seeshin haayiloo jettanii erga sarchi gootanii wanti kun siin dhufti. Namoonni 3,600 kan itti fayyadamaa jiranii jechuudha. Eeziyaan seeshin haayiloo yeroo jettanii asirratti sarchi gootanii wanti kun siin dhufaa yeroo tuuxanii asirratti isin bahaa jechuudha. Sana booda maal raawwattu dhuftaniitu naannaa kana ediitii godhattu jechuudha. Ediitii kan gootan immoo maaliifi sa'aatii isin barbaaddan irraa kaaseetu hanga isin sa'aatii barbaaddanitti akka isin agarsiisuudhaaf jechuudha. Ani fakkeenyaaf siidiin irraa kaaseetu Tookiyoos dabalatee hanga ganama keessa sa'aatii 3tti kan jiru muuvimentii jiru iddoo tokkotti marji godhee akka inni na agarsiisuun barbaade. Kanaaf asirratti sa'aatii sannaan kanatti ediitiin godhadhe jechuudha. Ediitii godhadheeni hamma ganama keessa sa'aatii 3tti wanti kun na agarsiisa jechuudha. Halkan keessa sa'aatii 7 irraa kan eegalu kaase hamma ganama keessaa sa'aatii 2:59 amma sa'aatii 3 inni sa'aatii 3 osoo hin eegaliin amma sa'aatii 3tti na agarsiisa jechuudha. Sana booda ergan kana raawwadhe booda maalan asirrattidha koor pooyintiin keenya jechuudha. Iddoo nuti daareekshinii isaatti ilaallu iddoo nuti itti wantoota baay'ee fi seel zooniidha, baay'ee zooniidha, seel saayid liquidityidha, baay'ee saayid liquidityidha kan jennu jechuudha. Yookaan immoo muuvimentii sa'a sooleedha, sii gadeedha kan jennu jechuudha. Jalqaba irratti maal raawwanna? Erga kana raawwannee booda maarkeetichi maal raawwata? Erga kana nu adda nu baasee booda amma fakkeenyaaf maarkeetichi naannoo kana jira yoo yaadne maarkeetichi seel zoonii yookaan immoo Eeziyaan seeshinii isa jala murre kana cabsee karaa gadi yoo bu'e maarkeetiin nuti ekspeekti goonu gara kamidha? Baay'ee zooniidha jechuudha. Kan hin dagatina. Kuni
baay'ee isin barbaachisa. Akkasumas illee maarkeetichi as jira taanaanii akka dingataa osoo karaa gadi hin cabsiin kana jalqaba karaa gubbaa cabseera taanaanii maarkeetichi expect kan goonu kun maalidha? Seel zooniidha jechuudha. Maaliif kana erga cabsee ba'ee booda iddoo itti deebi'uu ni qabu waan ta'eef isa rukutee asii gadi bu'aa jechuudha. Inni kuni liquidity swap godhetu namoota baay'ee manipuleetii godhetu eejaanseeshinii namoota tireedii godhan manipuleetii godhetu iddoo itti deebi'u waan qabuu fi seel zoonii eeggannaa jechuudha. Kanaaf gargar baafachuu hin dagatinaa. Kana irratti immoo wantoota isin beekuu qabdan tokko ni jira jechuudha. Asirratti maal beekuu qabna? Amma fakkeenyaaf as gaheetu asiin cabsee ba'e yookaan immoo eejaanseeshinii haa isaa cabsee ba'e. Erga eejaanseeshinii keenya haa cabsee ba'e qaccaaluma jedhee erga as gaheef gadi deebi'aa jennee hin seenu waan kana yookaan immoo gara seel zooniitti naanna'a jennee hin seenu. Sababa ni qabaa jechuudha. Sababni sun immoo sababa kiileevilii yookaan immoo wantoota nuti kanaan dura wal barsiisaa turre fair value gaappiin yoo jiraate, order blocking yoo jiraate, breaker blocking yoo jiraate, rejection blocking yoo jiraate, akkasumas supportive resistance liquidity swap godhe yoo ta'e wantoota kana dirqama ilaaluu qabdu. Isaan ala deemuu hin danda'u asii gadee waan ta'eef. Erga cabsee bahee booda kan erga cabsee bahee booda hanga inni deemuu danda'u hanga wantoota sana argatutti jechuudha. Wantoota sana erga argateen booda awutomaatikaalii asii gadi fiigaa jechuudha. Yookaan immoo gadi deebi'a yookaan daarekshinii ni jijjiirama asii gadi jechuudha. Akkasumas isa jalaa kanallee yeroo ilaallu maaltu raawwata? Kanaa gadi cabsee yeroo bahu gadi jalaa kana wanta ooluu deebisu jiraachuu ni qaba jechuudha. Wanta ooluu deebisu jiraachuu ni qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf naannoo kanatti sababni inni ol deebi'ee fi order blockii ishee kanaaf. Yookaan immoo magariisa ishee jala jirtuuf jechuudha. Akkasumas immoo kanaa gaditti immoo wanti nuti ilaalle zoom yoon godhe isin agarsiisa yookaan breaker blocking ni jira yookaan immoo resistance area ta'uu danda'a. Naannoo kanatti kan isa deebisee jechuudha. Kanaaf yeroo cabsee bahuu kun kan isin barbaadaa jirtanii amma daarekshinii isaa jalqabe erga hubattanii booda baay'ee zoonii ta'uu isaa erga hubattanii booda iddoo inni qaqqabee inni olitti deebi'uu dirqama barbaadachuu qabdu jechuudha. Callistanii bicha ija cabsee baheef ni deebi'ii seentanii maaliif tireendichi itti fufee gadi bu'uu qaba itti bu'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isa gargar baafachuu hin dagatiin amma fagoo deemuu danda'a waan ta'eef garuu fagoo dhiyoo hin deema ta'e tireendichi kan keessan miti jechuudha. Innis maaliif hin seentan waan ta'eef iddoo isaan arganne waan ta'eef itti ol deebi'ee jechuudha. Yeroon akkasiin jedhu immoo additionally wantoonni isin barbaachisan jiru. Amma fakkeenyaaf ani guyyaa sanyoo kana yookaan immoo guyyaa wixataa kana kan hin tireedii godhee fi maal argateetu akkamitti tireedii goote sanaan jettan kana osoo isin agarsiisu jalqaba irratti eejaanseeshinii haayii fi lookoo jala muradhe deelii haayii fi deelii lookoolee jala muradhe hin kaawwadhe maaliif yeroo cabsee bahu deelii haayii koollee wantoota eeggadhu ni jira sana booda loongi taayim tarmiillee hooldi waan hin godhuuf jechuudha. Sana booda maarkeetichi dhufee kan hin cabsinii karaa gadii kana hin cabsinaa bu'ee jechuudha. Waan expect kan godhu maalidha? Muuvumentichi baay'ee tireendii akka ta'e expecting godhadhaa jechuudha. Yookaan immoo nan yaada maarkeetichi asii olii akka ta'e. Sana booda ergan kana hubadhee booda gara loo taayim fudhatti immoo gara daqiiqaa shanitti immoo yeroo gadi bu'u maaltu na barbaachisa? Break of structure na barbaachisa. Akkasumallee change of character na barbaachisa. Erga immoo change of character naa kennee booda duubatti deebi'ee retracement nan barbaada. Retracementichi immoo maal naa kennuu qaba? Retracementichi immoo duubatti deebi'ee yeroo koochii naa kennu yookaan change of character sana naa kennu wantoota garee darbe sana dhufee retrace gochuu qaba. Fair value gaappiin jiraachuu danda'a. Order blocking breaker blocking ta'uu danda'a. Wantoota barbaade garuu duubatti yeroo deebi'u wanti sana naa kennuun dirqama isaatii jechuudha. Dirqama isaatii jechuudha. Kanaaf kuni akkatti istiraatejii tokkotti yoo fayyadamtanii fakkeenyaaf kun nuti kan ilaalaa turre kana qofadha. Kanan alatti fakkaata eeyyanii. Sana booda akkamitti tireedii kana fudhatte isa jedhan yeroo isin agarsiisu fakkeenyaaf kana balleessee isin agarsiisa. Jalqaba irratti kana cabsee bahee kana cabsee yeroo bahu naannoo kanatti kan isa deebisu sa'aatii afur irratti kan sa'aatii afurii kan na gargaare sa'aatiin afurii fi kan sa'aatii tokko kan nama gargaaru kana irrattidha jechuudha. Iddoo nuti order blockii breaker yookaan immoo key level isaan jedhaman sana iddoo itti ilaallanidha jechuudha. Iddoo itti ilaallanidha jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf kan sa'aatii afur irratti maal arganneerra kan sa'aatii afur irratti ammayyuu fair value gaapii kuni inni dheeraan kuni kan isinitti mul'atu yoo jiraate asooleen kuni order blockii yookaan breaker fair value gaapii kan humnaan cabsee baheera waan ta'eef kun maal jedhameera kuni inversion fair value gaapii ta'eera inversion fair value gaapichi immoo humna qaba ammayyuu. Kanaaf gara sa'aatii tokkotti deebina. Gara sa'aatii tokkotti yeroo deebinu kan sa'aatii afur irratti illee ni arganna ishiin kun yoo jiraatte illee ishii kana yoo ilaaltanii walakkaa kana irratti illee ishiin kuni order blockii kana illee yoo ilaaltanii order blockiin kunis carraatiin humnaan ol deebisuu ni qabdi jechuudha. Iddoo kana ishii walakkaa kana ilaaltanii jirtanii jechuudha. Order blockiin kun akka ol deebisaa tokkotti yeroo ilaallu yookaan immoo kan ofirraa deebi'u tokkotti yeroo ilaallu
gara tokkotti immoo yoo deebinu immoo maal arganneerra jettillee akkasuma order blockii gosa biraa arganneerra jechuudha. Yoo isinitti mul'ate yookaan immoo akka sappoortiitti illee fayyadamuu dandeessu. Kanaaf dhufee kana tuqee ol deebi'e. Sana booda ol deebi'e booda immoo gara daqiiqaa shanitti deebina. Gara daqiiqaa shanitti erga ol deebinee booda immoo maal nu kennuu qaba? Break of structure nu kenna. Structure kanaan dura ture cabsee darbuu qaba. Sana booda deebi'ee immoo change ofii kun jijjiirraa kallattii nu agarsiisuu qaba. Jijjiirraa kallattii nu agarsiisuu qaba. Erga jijjiirraa kallattii nu kennee booda immoo jijjiirraan kallattiin sun illee maal ta'a? Wiikiidhaan osoo hin taane muluu boodiidhaan yookaan kaandilee muluu boodii isaatiin xumuramuu qaba. Erga boodii isaatiin xumuramee booda change of karaa sana duubatti deebinetu wanta inni kenne retracement keenya ilaallannetu baay'ee fi seel zoonii jennee seenna. Amma maalirraa qaqqabneerra jalqaba irratti visualization keenya cabsee ba'eera. Inni lammaffaa key levelii keenya arganneerra order blockii sa'aatii tokkoo fi sa'aatii afur irratti order blockii keenya arganneerra. Sana booda ol deebuu isaa erga hubannee booda break of structure nu kenneera. Break of structure yeroo isin jedhu jalqaba erga cabsee ba'ee booda ol ba'eet deebi'e. Structure kanaan dura ture cabsee ba'eera jechuudha. Structurein dura ammasitti ture. Garuu ol deemee gad deebi'ee cabsee ba'e. Erga break of structure kana nu kennee booda maal eegganna amma change of character kana eegganna. Change of character keenya immoo haala kamiitiin eegganna jennee yeroo ilaallu immoo asirratti naannoo kanarratti akkas godhannee kaawwachuu dandeenya. Erga kana cabsee ba'ee booda boodiidhaan kana cabsee ba'ee booda retrace godhee yeroo dhufu yeroo kanaa gaditti dhufu amma fakkeenyaaf iddoo kana fair value gaappiin jira ordaa godhee yookiin jira iddoo nuti illee kaawwanne fair value gaappiin jira naannoo kanallee fair value gaappiin jira tokko isaatti yookaan fair value gaappii naannoo tokko irra jiru fayyadamneetu akka intariitti fayyadamna jechuudha. Amma fakkeenyaaf naannoo kana kan jiru fair value gaappii naannoo kana jiru isinitti mul'atu taanaan kana walakkaa kan jirtu yoo fayyadamtanii akka intarii tokkotti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Naannoo kanarratti eedayitti niiwoorkii seeshinii keessan tireedii gochuu dandeessu. Itti fufuudhaan illee immoo laandaan seeshinii keessan immoo isinii kennee isa darbe kana walakkaa kana fair value gaappii ni jira. Walakkaa kana jechuudha. Fair value gaappii ni jira waan ta'eef jalqaba irratti change of character erga isinii kennee booda inni retrace godhee duubatti deebi'u eeggattaniitu baay'ee zoonii jettaniitu hanga Asian seeshinii haayii keessanitti fayyadamtu jechuudha. Kanaaf kanarratti TP2 illee fayyadamuu dandeessu asirratti TP1 keessan illee qaqqabsiisuu dandeessu. Ammas waan kana irra deebiseen isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti kan guyyaa biraa immoo yeroo ilaallu fakkeenyaaf kan guyyaa tokko yoo ilaallu kan guyyaa biraa amma barbaaddanii boollii irratti ni hojjeta akkasumallee yeroo USD ni hojjeta. Wantoota barbaadan irratti ni hojjeta wanti kun. Kanaaf akka hin daganne garuu immoo of eeggannoon isin barbaachisa. Of eeggannoon guddaa isin barbaachisa jechuudha. Waan fakkeenyaaf kan guyyaa kamii ishee kana si gallateeni. Kan guyyaa kamii isin fakkeenyaaf kan guyyaa kanaa yoo isin agarsiisu guyyaa kanaa yeroo isin agarsiisu callisee dhume tokko olmasa isin agarsiisa jechuudha. Kan cabsee ba'ee yoo jiraate waan fakkeenyaaf kan kanaa isin agarsiisu tokko olmasa kan guyyaa kaleessaa isin agarsiisa. Kan guyyaan kaleessaa isin agarsiisu duubatti yeroo deebinu fagoo nu geessa waan ta'eef FX replayin keenya garuu baay'ee nu fayyada. Amma barbaanne kan ji'oota shanis kan ji'oota kudhanis duubatti deebisnee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf erga kana gargar baafannee booda gara kamitti deemna? Gara sa'aatii afuritti. Gara sa'aatii afuritti deemna. Erga gara sa'aatii afurii deemnee booda wanti suni sirriidhaan alaayimentii nu uumeera. Yoo nu uumuu baate isin sirreeffannaa jechuudha. Maaliif wanti xiqqoollee wanta sana nu walaa balleessuu waan danda'uuf jechuudha. Itti fufnee immoo maal raawwannaa? Erga kana raawwannee booda gara daqiiqaa 30 keenyatti deemna jechuudha. Daqiiqaa 30 kan deemnu maal ilaaluudhaafi Asian seeshinii keenya cabee ba'eera moo hin baane karaa kam ba'ee karaa kam hin baane isa jedhu yeroo ilaallu jechuudha. Kana booda yeroo duubatti deeffannu Asian seeshinii keenya karaa kam cabee karaa gajjallaa kana cabee jechuudha. Kan nuti expect goonu gara kam ilaale baay'ee zooniidha jechuudha. Haala kamii maal waliin jenneerra naannoo kanarratti waan fakkeenyaaf maarkeetii naannoo kana jira ta'ee leessee amma seechimaan jira utuu kana cabsee hin bahin. Kana cabsee baataanaan nuti expect kan goonu asii gadeedhaa waliin jenneera. Akkasumas immoo iddoo kana kan ture kana cabsee ba'eera taanaan immoo kan nuti expect godhu immoo asii oliidha jenneera. Kanaaf kana hin irraanfatina. Erga kana hubattanii booda kan sa'aatii afur irratti erga sana ilaaltanii booda guyyaa guutuu erga kana raawwattanii booda maaltu nurraa eegama? Key levelii nu hafaa jechuudha. Key levelii keenya immoo sa'aatii daqiiqaa meeqarratti ilaallannaa isa jedhu yeroo ilaallu yeroo barbaaddanii yeroo isin keenya irra ta'e kan daqiiqaa 30 illee fayyadamuu dandeessu. Kan sa'aatii tokko fayyadamuu dandeessu. Akkasumas illee kan sa'aatii afurii illee fayyadamuu dandeessu jechuudha. Key levelii akka key levelii. Amma key leveliin keenya amma kun kan cabee gadi bu'eera.
keessa qaqqabee deebi'a. Amma fakkeenyaaf naannoo kana yeroo hin deebi'e jettanii yeroo seentanii humnaan cabsee beetu stop loss keessa hin tuqu. Kanaaf jalqaba irratti kii leevilii keessa sirrii isaa adda gargar baafattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan isa kana kan sa'aatii afurii ni barbaaddanna jechuudha. Kan sa'aatii afurii ni jira moo sa'ii kun ilaallanna jechuudha. Kanaaf as walakkaa amma naannoo kana rijekshin blookiin baay'ee ni jira. Rijekshin blookiin inni kun rijekshin blookiin guddaadha ni jira. Rijekshin blookiin kun illee ni jira. Garuu wanta kana immoo duubatti deebisnee yeroo ilaallu maaltu raawwata? Maaltu ta'a? Kontamii ilaalaa jira. Kan isa kanaatiin dhiyee. Kanaaf rijekshin blookiin kun baay'ee dheeraadha waan ta'eef iddoo inni qaqqabee deebi'u hin beeknu jechuudha. Kanaaf maal goona gara wanta ta'e argachuu ni mallaa jechuudha. Fakkeenyaaf as qaqqabee kan deebi'e sababa maaliiti? As walakkaa kinoo isinitti mul'ata taanaan iddoo kana order blookiin kun isinitti mul'atti. Order blookiin kun seeraan mataa ishee deebisee jechuudha. Isinitti mul'ate. Dhufee order blookii kana tuqee herbaaluu gaappiin illee daqiiqaa 30 irratti hin dhabamu naannoo kana. Garuu order blookii kana akka sappoortiitti yeroo fayyadamtani kana tuqee carraa ittiin ol deebi'uusaa eegalee jechuudha. Kana booda nuti immoo maal goona ree? Gara daqiiqaa 5tti duubatti deebisneetu maal jedhina? Break of structure nuu kennuu qaba. Change of character nuu kennuu qaba. Erga change of character nuu kennee immoo duubatti deebi'eetu retrace gochuu qaba jechuudha. Retrace nuun goonii taanaan muuvmentichi paawarii yoo qabaate stop loss keenyatti duubatti deebi'uu waan danda'uu fi of eeggannu nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf erga order blookii keenya argannee booda yookaan immoo kan isa ol deebisu erga argannee booda dhufee nuu tuqee sana booda maal nuu kennu break of structure cabsee ba'eera break of structure nuu kenneera kinoo BOS kana erga yoo ilaaltanii ofii keessaanis apply godhachuu dandeessu. Break of structure kanaan dura cabsee ba'e deebisee cabsee ba'e break of structure nuu kenneera. Sana booda yeroo ol deebi'u maal nuu kenneera walakkaa kanatti change of character nuu kenneera. Change of character gaditti immoo maal nuu kenneera fair value gap nuu kenneera. Fair value gappicha immoo fakkeenyaaf iddoo kana jira. Kanaan alas jira taanaan barbaadachuu dandeessu. Fair value gappichi fakkeenyaaf kan kanaa gadi naannoo kana hin jiru. Naannoo kana hin jiru. Isa duraa dhufee otoo change of character yoo hin kennin kana guutee ba'eera. Kanaaf break of structure change of character kanarraa erga as qaqqabee booda yeroo inni retrace gochuu dhufu walakkaa kana fair value gappiin jira. Akka intari keenyatti fayyadamna jechuudha. Clear illee hin taane taana isaa olitti kan jiru fayyadamtanii fair value gappii fayyadamtanii galuu dandeessu jechuudha. Sana booda asirratti akka hin shawwadamne erga akkatti raawwattanii booda stop loss keessa xaafii isaa kaawwattaniitu jalqaba irratti TP waan keessanii maal kaawwattu examination walakkaasaa TP waan keessan akka hin dogoggorre. Maaliif yeroo tokko niwusiin jiraachuu ni mala akkasumallee order blookiin walakkaa kana yoo jiraate yookaan breaker blookii yookaan fair value gaappii yoo jiraate hanga sanatti deemeetu fair value gaappicha erga fudhatee booda jijjiiruu waan danda'uuf change of direction gochuu waan danda'uuf jalqaba irratti TP waan keessanii examination walakkaasaa fudhattu. Itti fufuudhaan immoo hold gootaniitu examination high isaa fudhattu jechuudha. Kana jechuun wantoota sirrii reeshoo ta'e rakkumu jechuudha. Itti fufuudhaan illee kanaa ol illee ni deema jettanii yoo yaadanii hold gochuu namoonni dandeessan immoo 1-4 1-5 fudhachuu dandeessu. Ani hanga 1-20 illee yeroo fudhatu ni jira jechuudha. Maarkeetichi yeroon high time frame ilaalu muuvmentichi yeroo na agarsiisu hanga sanatti illee hold godheen sin agarsiisa yeroo inni itti fayyadamu jira jechuudha. Kanaaf kana fayyadamuu hin dagatina. Akkasitti duukaa bu'uu hin dagatina jechuudha. Asuma irratti tokko dabaleen sin agarsiisa. Tokko dabalee yeroo sin agarsiisu goolii irratti namoonni goolii fayyadamna. Goolii irratti dabalee sin agarsiisu. Goolii dabalee sin agarsiisa. Goolii kanatti yeroo sin agarsiisu. Fakkeenyaaf kun guyyaa meeqaan sin agarsiisa. Kan guyyaa tokko sin agarsiisa jechuudha asirratti. Fakkeenyaaf kan kaleessaallee yeroo sin agarsiise muuvmentichi akkas ture. Kan hin gaddaallee yeroo sin agarsiisu akkasuma jechuudha. Fakkeenyaaf kan guyyaa kanaa kan guyyaa sanyoo maksinyoo kana yeroo sin agarsiisu. Fakkeenyaaf kan tokko dhumsaa yeroo sin agarsiisu. Jalqaba irratti Eeshiyaan keenya yookaan jalqaba irratti previous candle keenya high flow isaa gargar baafannaa jechuudha. High flow isaa erga gargar baafannee booda fakkeenyaaf naannoo kam irratti kan isinitti mul'achuu danda'u kamidha. Fakkeenyaaf tokko dhumsaa kanuma irratti yoo sin agarsiisu. Tokko dhumsaa irratti sun kanatti yoo sin agarsiisu. Itti fufneetu
Akkas gooneetu duubatti deebinee wanta sana yeroo ilaallu gara sa'aatii afuritti deemna jechuudha jalqaba irratti. Gara sa'aatii afuritti yeroo deemnu allaayimentii keenya seeraan siiguu danda'a. Maaliif xiqqoo nuti illee paaworii qeenxinii keenya balleessuu waan dandeessuuf jechuudha. Itti fufuudhaan immoo raawwannaa gara daqiiqaa soddomaatti deemna jechuudha. Gara daqiiqaa soddoma yeroo deemnu maal arganna? Eesiyaan seeshinii keenya amma cabutti ni eegna jechuudha. Eesiyaan seeshinii keenya naannoo kanatti amma waan hin cabne nutti fakkaata garuu cabee baheera. Istiyaa fakkeenyaaf yeroo isin agarsiisu zuumii godhee kanaaf nu barbaachisa waan ta'eef jechuudha. Ilaalaa. Iddoo kanatti akka inni cabsee bahe. Isintti mul'ate taanaani kaandiliin kun sitti mul'atan kanaa gaditti cabsee baheera wiikiin kun jechuudha. Isintti mul'ate taanaan cabee baheera. Eesiyaan seeshinii keenya cabeera. Kanaafuu kana cabuunsaa immoo expect kan goonu immoo gara miidhaan hin jenneen gara sooleetii jechuudha immoo goolli keenya guyyaa har'aa baay'ee zoonii yookaan asoolee deema jennee expect goonaa jechuudha. Itti fufuudhaan erga kana cabsee bahe booda carraan inni asitti deebi'eef maalidha? Maaf as hin qaqqabne yeroo jennu asuma irratti kiileeviliin naannaa kana jirtu dhahee ol deebisee jechuudha madoo ishaan dhufamu. Naannaa kana inni jiru dhahee ol deebisee jechuudha. Kanaaf kiileevilii keenya illee arganneera daqiiqaa soddoma irratti. Sa'aatii tokko irratti si jiraattanii kan kanaan alaan argattan jechuudha. Leesseechiik. Yeroo akkas gootanii akkasuma jechuudha. Wiikii jiras immoo maal jira? Rijeekshin bulookiin jira. Rijeekshin bulookichi illee ol deebisanii jechuudha. Kana booda maal eegna? Gara daqiiqaa shanitti gadi buuneetu break of structure jecha ni eegganna. Change of character keenya ni eegganna. Sana booda intarii goonee seenneetu eesiyaan seeshinii keenya walakkaasaa TP waan fayyadamna. Eesiyaan seeshinii keenya immoo haayisaa immoo TP2 godhannee fudhanna jechuudha. Kanaaf erga akkas goonee booda maaltu nu hafe amma asitti itti nu godheera waan ta'eef change of character keenya nama nu kennutti eegganna jechuudha. Erga cabsee bahee booda kunoo kana cabsee bahee ol bahee ni deebi'ee kan duraanii change of direction nu kenne inni ol bahu change of character iddoo kanatti nu kenneera. Sana booda ammam deemee yeroo inni deebi'ee dhufu itti fair value gaappii jiru irratti intarii gooneetu hanga barbaanne seena. Jechuudha. Yeroo sana immoo yeroo seennu immoo intarii inni seennu immoo akkam godhaa? Fakkeenyaaf naannoo kana seenneera illee taanaani fair value gaappii naannoo kanarra jirutti seenneera taanaani inni keenya stop lossiin keenya xiqqoo ishee iddoo intarii keenyaa oolteetu TP waaniin keenya waantuu waanii godhanii jalqaba waantuu waanii erga godhannee booda inni itti fufu yookaan waantuu waan faayifii erga godhannee booda itti fufu immoo waantuu eesiyaan keenya haayii keenya fayyadamna jechuudha. Kanaaf eesiyaan keenya yeroo akka itti fayyadamnu hunduma isaa waantuu sirriibnaan nu kenna jechuudha. Kanaaf isa fayyadamu hin dagatinaa. Kanaaf gaaffii fi koomentii namoonni qabdan asirratti illee iddoo isin galee yoo jiraate naa barreessuu hin dagatinaa. Saabskraayibii godhaa, sheerii koomentii godhaa, tiiktookii irratti illee akkasuma teelegiraamii irratti illee paartisipeet godhaa. Amma ammaatti waan wajjin turtaniif galatooma.